أمّا أو إلمكو بكا سنجري سندي ما جرانا إيبس بكا أمّا هاي إلمكو أسجري إشي أمّا كراتي ديمتو هندت ربي سايقو إلمكية ملكين قال آمين أماتي يا سلي ربي سايقو bareedduu tiyya ummaatiyyaa fi manallee rabbii gaditti amanaa sitti kennee jira jabeessiishi hayyee waan harmeetiitii si yaachisiin odoon nyaatini nu nyaachifte odoon dhugini nu obaaste ayyoo hayyee deemtee ilmakiyya milkiin bahi milkiin gadi deebuu beellu baaste akkamiin si deena kai maal ta'eetaa miti maal intalatiyya bayi mana kanaa maal asitti ba'anutti taatu maal osoo ilmi kiyya amaanaa siin jedhee deemu akkana na goota amaanaa walii Ahali maayinni jaartiin ta'e ummaa ajjeesaatti. maal taa intalatiyya akkana nan godhu dhageettaa an duraanuu ilma kee jaaladheetii mitishii duniyaa isaa ilaaleetii katteerun amma narraa bahi gaafa ilmi kee deebi'ee deebitaa deema seem jechaa fi gochi kun marti afaanuma keetii bee qo'ee akkasii miti osoo ija kiyyaan argu maal natti himta dhiisi ilma koo harmee tiyya tagiya sagal garatti na baattee waggaa lama dugdeetti na baatti akkana goota dhiisa manaa godhin na balleessi kotota keessii fide narraa baata ganna dhiisi kootu shaantaa isiisan as kenna bahinarra maal laabatte bahii odoon nyaatini nu nyaachifte odoon dhugini nu obaaste ayyoo garaa kee hidhatte deebuu beellu baaste akkamiin si deena si lubbu bulee. Ahli ummaa maayinni jaartiin teeta gaafa ummaa ajjeesaa jirtu sun dhufte Aseenni seenaa jedhee rakkoon qabu. seenaa akkam nagaa qabdanii Nagaa haa koottaa ol seenaa. lakki rakkoon qabu waluma kana teenna lakki eega seenaa jedhan keessuma seenna hayyee ka eega jettanii Baamado dhufne kaa Maatun abbaa Khadija waan jedhu intalaan dhufneemi intala tana waa balleesseedhanii dhufneemi Oseenaa nuun jedhanii haa ulfaatan alaa Oseenaa koottaa keessatti sirni aadaan Oromoo akkana miti jedhanii oomishanii haasaa jedhan kanaafuu kun waan intalli balleessite nu intala finnee dhufne nutti haa himanii maa kun dhagaan. hayyee dhagaan harmi akkana jedhaa maal jenna hayyee itti miitaa waan isin balleessitu miti amma isinlee dhageettan dhagahuu dhabuulee dandeettanii ani jalqaba karaa deemaa jira amaanaa harmeetii illee itti himee isiifaa amaanaa harmeetii itti kennee nama maruu jajjabeessee biraa deeme karaa jarjaree itti deemaa jira. Musii ajjeesaa jirtu ijjuuma siyya isaan arge
wanni jiru kanuma adiin bakka. Akkana waan ittiin jedhu dubbiin deebite kunoo mucayyoo silaa waan isaan jedhan dhageettanii badiin ta'u mucayyoo teennaati kunoo haqallee qabanii dhugaallee qabanii namni nama ajjeesee hima fitata nuu dhaabadhaa jennee nuu dhaabatanii haa ulfaatanii dhiifamu nu haa gaafatu jettiin teen ulfaate tanuma bakka. Ani sii wajjin mana kana keessa hima hin jiraanne. Kuni mucaan daa'ima irra ilaalina. Hayyee rakkoon qabu kana isinii hubannaatti ammaaf dhiifama isin haa gaafattu isin ka'ii dhiifama gaafadhu lafa. Harmeeti yatta duutu argurra horicha kana dhugee du'uu naa wayya. Abdii! Eebade mucaa kiyya. Aanan fidi. Eebadee rabbiin salphisee kun imaltu sababa kiyyaa. Harmee bakka adeemu jira abbitti illee rafaa jira jabaadha. Hayyee deemi garuu har'a fuulli kan keessirra hin jiru. Ayitti koo ooma abbitti kanatu na yaachise deemi bakka. Yaa rabbi mucaa kiyya kana yaadanna jalaan miidhi. Ahliim dalagaa deemaa jirtaami? Maaliif na gaafatte? Ahliim ani ilma namaati ilmi lamaan dogongoraa kan darbeef dhiifama naa godhe. Hayyee rakkoon qabu. Kana boodaaf abbittii fi ummaan tiyya waan takka ta'anii jennaan dhiifamallee siif hin godhu tiyaaftee ta'umaati. Abshir amma siin muufachiisu. Hayyee. Ahliim ansi jaaladhullee abbittii fi harmee ta'e micciramtu tana wajjin gubachaa jiraachuu hin danda'u. Heela. Wayyee feenuu. Ahliin bahee jira isa karaarraa qabaatee ajjeesaa. Anaasii kamana jirtu tananiin marziin galaafadha. Hayyee amma karaarraa qabeessi eega.